Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle sudaf isa gara bintu dana damsin gochi afanama hindubanes heduk qabnu isinitti hima jalqabarratti miidiyaan EBS ayyaana cuuphaa sababeeffachuun gara Oromiyaa imalee sagantaa ijoollee irratti hojjete YouTube isaa irraa haquun isaa ummata biratti mufii uume. Miidiyaan EBS gara Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wanciitti imaluun sagantaa ijoollee irratti hojjeteen ijoolleen sirba caalaa daggafaa lama ati eenyu jedhuu fi maal taana jedhu akkasuma mana tokko keessatti daa'imni xiqqaan sirba Yoosan Geetahuun kan hawaasa biratti bulloon beekamu bulloon garmaamu tola jechuun sirbe waraabee ture. Sagantaan kun erga qilleensarra oolee booda YouTube dhaabbatichaa irraa haqamuu hordofee hedduun tarkaanficha dhaabbatichi fudhatee qeeqanii jiru. Ijoo keenya itti aanuun godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuutti gaafa Ammajii 22 bara 2022 humnoonni bilxiginnaa namoota 7 kanneen waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhamanii turan halkan mana hidhaarraa baasanii rashanuun naannawa laga Cangaree jedhamutti gatuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Namoota ajjeefamanii reeffi isaanii lagatti gatame keessaa reeffi argamee kaafame kan barataa Jammaraa Biraanuu Qannooti. Jammaraan qormaata seensa yuunivarsiitii qoramee deebii isaa eeggachaa osoo jiru akka ajjeefame jiraattonni himanii jiru. Manguddoo giddu galeeffate Aanaa Bosat Nuuraa Heeraatti cime. Murni bilxiginnaa humnaan biyya unkuraa jiru manguddoota dhageettii qaban irratti xiyyeeffachuun adamsee hidhaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Akka dargaggoonni waraana bilisummaa Oromoo deeggaran manguddoo biyyaatu gochaa jira jechuun godina Shawaa Bahaa Aanaa Bosat ganda Nuuraa Heeraatti manguddoota hidhaman keessaa muraasni kan maqaan isaanii nu dhaqqabee Haji Abdul Jawaad Tuuchoo Gidirsaa, Sheek Muhammad Daadhii, Sheek Muusaa Haji Ahmad Haji Gadaa, Hamdoo Nageessoo fi manguddoota maqaan isaanii nu hin dhaqqabin kanneen birooti. Hidhaa fi ukkaamsaan bifa haaraan guutuu Oromiyaatti jabaatee jiraachuu odeeffannoowwan Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti sababa nageenyaatiif baanee galuu hanqannee jiru jiraattonni. Waraanni mootummaa bilxiginnaa namoota mana hidhaa keessaa baasee ajjeesuu itti fufee jiraachuu kan himan jiraattonni keessumaa torbee lamaas godinichatti haalli jiru rakkisaa ta'ee jira jedhu. Kana malees maqaa abaa'oo deeggartuu jedhuun reebichaa fi hidhaan garmalee jabaatu kan himan maddeen hawaasni tajaajila neetwoorkii bilbila harkaa fi intarneetii daangeffamee jiraachuus ibsanii jiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii gabaasni OBN itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa harka kennate jechuun gabaase sobaa jedhe. OBN wiixata kaleessaa gabaasa qabatee baheen itti aanaan ajajaa zoonii giddugaleessaa Dinqaa Tamasgan harka kennate jechuun dargaggeessa mataa guduruu tokko viidiyoon kan agarsiise yoo ta'u dargaggeessichi itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Shanee zoonii giddugaleessaati jechuun gabaase. Gabaasa kana ilaalchisuun deebii kan kennee dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akkuma abdii kutannaan sirna kanaa dabalaa adeemuun diraamaawwan akkanaa ilaaluu itti fufna jechuun fuula tiwiitaraa isaa irratti barreessee jira. Duulli tiwiitaraa marii biyyoolessaa dura haal duree guutamuu qaban gaafatu roobii boruu adeemsifamuuf qophaa'e. Duulli tiwiitaraa qophaa'aa jiru kun osoo mariin biyyoolessaa hin jalqabamin dura haal dureewwan guutamuu qaban kan gaafatu yoo ta'u marichi qaamota siyaasaa Oromoo hunda akka hirmaachisu osoo marichi hin jalqabin dura waraanni Eertiraa milishaan Amaaraa Oromiyaa keessaa bahuu akka qaban gaafata. Duulli kun komishinii marii biyyoolessaa qaama walabaa hin taane akka balaaleffatus eerameeti jira. Mariin biyyoolessaa humnoota siyaasaa murteessoo ta'an hin hirmaachifne rakkoo dabalataa uumuu danda'a jaame. Mariin siyaasaa Itoophiyaa keessatti karoorfamaa jiru qooda humnoota siyaasaa murteessoo ta'anii kan calaqqisiisu ta'uu qaba jechuun gaazexaan beekamaan Foreign Policy gabaase. Dhimma marii biyyoolessaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti karoorfamaa jiru ilaalchisuun xiinxala bal'aa kan barreesse gaazexaan kun marii kana keessatti humnoonni siyaasaa murteessoo ta'anii fi
ummata Oromoo fi Tigraay bakka bu'an hirmaachisuun egeree biyyattiitiif hedduu murteessaadha jedhee jira. Kun ta'uun hafee humnoonni siyaasaa murteessoo ta'an kunniin cinatti kan dhiibaman taanaan furmaata nagaa waaraa osoo hin taane ka'umsa gaagama siyaasaa kan biroo ta'uu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. Xiinxalli bal'aan Foreign Policy kun Tigraay magaalota naannoo Affaar lama to'achuun dhaga'ame. Lolli humnoota Tigraay fi waraana Biltsiginnaa gidduutti naannoo daangaa Tigraay fi Affaar keessatti deemaa jiru jabaatee itti fufuun humnoonni Tigraay magaalota Affaar lama Abiyaalaa fi Mageellee jedhaman to'achuu isaanii mootummaan naannoo Affaar beeksisee jira. Dhaabbata mirga namoomaa Affaariif gaafatamaa kan ta'an obbo Gahaas Ahimad ibsa reediyoo Jarmanii kutaa afaan Amaaraatiif kennaniin akka jedhanitti waraanni Tigraay lakkoofsaan guddaa ta'ee haleellaa haaraa taasisaa jiruun aanota Affaar weeraraa jira jechuun himatanii jiru. Xumuraatiin pireezidaantiin Burkina Faasoo Rooch Kaabooreen humna waraanaa biyyattiitiin aangoo irraa fonqolfamu miidiyaaleen gabaasanii wiixata kaleessaa ammajii 23 bara 2022 humni waraanaa Burkina Faasoo pireezidaantii biyyattii aangoo irraa buusuun paarlaamaa bittinneessee daangaawwan cufuu isaa qondaalli waraanaa biyyattii TV biyyoolessaatiin beeksise. Qondaalli waraanaa biyyattii Sidsooree Kaadir Awdiraagoo jedhamu ibsa kennaniin humni waraanaa kun aangoo qabateef rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee fi ejjennoon mootummaa laafaa dhufuu isaa hordofee biyya tasgabbeessuu fi yoo jedhu Leetinaant Koloneel Paawul Heenarii Damiibaa ammoo Burkina Faasoon bulchiinsa haaraa jala jirti jechuun ummata biyyattii beeksise. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'ina oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessaa argattu. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee